abbootiin waggaa 40 kana haarsaa guddaa kaffaltanii raawwattanii turtanii rakkoowwan sanarra ga'e hundumayyuu dabarsitanii raawwattanii wangeela lafa kanaan geessanii rihooboon nu taasistanii sanyiin keessan hamma kana bal'ate kanaaf baga gammaddan baga gammanneen isiniin jechuudhaan barbaada. Inni iddoo kanaan nu ga'e inni isin gargaare inni tokkoon keenya nu gargaare waaqayyoon galata argatu. Wangeelli salphaatti miti nu bira ga'e akkuma abboonni keenya kun abidda dachaa torba boba'u keessatti darbatamanii kun boolla leencaa keessatti darbatamanii wangeelli haanaa keenya keessa seenee raawwateeto salphaatti wangeelli nu bira hin geenye abboonni keenya gatii guddaatti kaffalanii haarsaa guddaatti kaffalanii raawwataniiti wangeela nu biraan kan ga'a waan ta'eef kanaaf isa kana hubannee raawwanneeto gara fuula duraatti nutis dargaggoonni gara fuula duraatti dhaloota ittaanutti wangeela dabarsinee raawwanneeto laachuudhaaf wangeela harka salphaatti laallee harka salphaatti qabannee raawwannee darbootu hin taane wangeelli billaa qara lama waan ta'eef wangeela kanaaf gadi jennee raawwannee ulfina laannee raawwanneetu dhaloota gara dhalootatti dabarsuu qabnan isiniin jedha. Kanaaf isa kanarratti isa asiin nu ga'e waaqayyo guddaa goone raawwannee hin galateeffannaa baga gammaddan irra deebi'ee raawwadheetu baga gammanneen isiniin jechuu barbaada. Waaqayyoon bara kana nuu kennee abboonni keenya kanaan dura waggaa 40 irraatiin dura itti reebamanii itti dabadabamanii itti buruqanii gatii gurguddaatti kaffalanii wangeela kana fidanii nu harkaan ga'anii waan ta'eef nuti immoo isaarra bareedee nu harka ga'e kana akkasumatti qabnee dhaloota taanutti dabarsuutu nurraa eegama jechuudha. Waaqayyo guyyaa waggaa 40ffaa kabajuu waldaa guutuu wangeelaa hin cinneetiif baga isiniin ga'e jecha. Waaqayyo araara isaa eegumsa isaa nu baay'isee waggaa 40ffaa hundeeffama waldaa keenyaa kabajnu akka yaadannu waan nu taasiseef maqaan isaa eebbifamu. Egaa yeroo hundeeffama waldaa keenyaa waggaa 40ffaa kabajnu mata dureen inni ittiin kabajnu hundi keenya iyyuu hubachuu kan qabnu Hebroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irraa akka jedhutti warra isin geggeessaa turan dubbii Waaqayyoo isinitti himan yaadadhaa. Fakkeenyummaa isaanii duukaa bu'aa bifa jedhuun mata duree kanaan jechaadhaan kabajamu. Keessumattuu warri wangeelan nu barsiisaa turan dadhabaa turan wangeelan gatii kaffalaa turan isaan yaadachuun imaanaa wangeelaa isaan nutti kennan immoo dhaloonni amma jiru kun irraa fudhachuudhaaf kana hundi keenya iyyuu yeroo ayyaana kana kabajnu beekuu qabna jechaadha. Namoota gatii baasanii wangeela bara rakkinaa keessatti bara ari'atamaa keessatti kun isaanii dhiiga dhangalaasanii kun isaanii hafuusha keessaa ba'anii kun isaanii hawaasummaa keessaa ba'anii obboloonni kaasaa turanii konkolaataa isaanii illee akka yaabbanne bishaan isaan dhuganirraa illee akka hin dhunne magaalaa keessatti illee tajaajila hawaasummaa tokko akka isaan hin arganne bara ta'aa turan keessatti wangeela kanaaf gatii baasanii nu biraan kan ga'an galatoomaa jechuun hin barbaada. እኔ ጌታን የተቀበልኩት ትምህርት ቤት ነው ጌታን የተቀበልኩት በዛን ጊዜ እኔ በወንጌል በተቀበልኩበት ጊዜ የክርስቲያኖች ስም በጣም መጥፎ ነበረ።